بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأزينا مسجدات وقتون توري وأزيني كوني هذا مناتي في انتلا تككبا على كان نوصل جراتا جراني هاتي منا إساتوني آكرمتي انتلا إسا وجمنا كيساتي في ويات وقاكم أمر إساتي آزانا باسولاف صلاة زهري يوكا أسري تهودان دها صلاة قويا غرم مسجدات تديمي هوغاني في إني غرم مسجدات تديمو كان نمني توكو انتلا إساتا نتبادي دلقو جيتشا دلها إساج أبسي من إساتي سين أمني كونيس آزانا باسا جرا osoni fi azana baasaa jiru azaan mawalakkaadhaan sagalee iyyeensa hamaa tokko jiha mana isaati dhagahe yeroo kana qalbii isaa keessa waa bu'anii azana kana achumatti addaan muree mana isatti fiige jechuu hattichi kunis hoggaanii fi azaanni addaan muramuu dhagahe akka inni gara manatti dhufaa jiru beekee jedduu kanatti manaa bahee fiige jechuu hoggaanii fi dhufee intalli isaa teessee boohaa jirti intala isaa tana gaafatee yaa intalatiyya nama kana ni beekta hijeen isiinis lakkii homaa hin beekuu jette garuu immoo hoggaanii fi mana barumsaatii galu abaluun oollaa keenyaa kun yeroo hedduu karatti na eegee na jeeqaa isa tahuu hin dhabu jette inni sanga kana intala isarraa fudhatee gara qaadiitti deemee namicha kanarratti himannaa banee namicha kanas qabanii dhiheessan gurbaan kunis duba waan jee ani kaleessa sa'aatii akkanaa sa'aatii inni amma ittiin maqaana dha'u kanatti ani ganda kana keessa hin jiru ooyiruuti ya bakka akkanaatiin oolee jeen qaadichinis deebisee gaafatee kanarratti hoo ragaa ni qabdaa hijeen eeyyee ragaa ni qaba abaluu fi abaluu wajjin ooyiruu sana oolee jeen abaluu fi abaluu sanis waamanii qaaditti dhiheessanii jarri kunis dhufanii ragaa bahaniif inni kaleessa as hin jiru wajjin ooyiruu isaa oolle galgala galle jedhaniin amma mu'azzinni himannaa bane kunis ragaa waa tokkollee hin qabu amma qaadiin kun maal godhe hayyee gaatolee je'ee amma achi baasee gurbaa kana aboo kun jaarsi akkanuma kana maraataadha akkanumatti namuu hunda maqaa dhahaa oola anuu yeroo meeqa dhufee nama irratti himate je'ee haasa lallaafisee haasofsiisuu eegale haa jennuumee ati kaleessa sa'aatii akkanaa san ooyiruu tantee abaluu fi abaluu wajjin eega jiraatte salaata zuhurii eenyutti isin salaachisee jedhe innis abalutu nu salaachisee jedhe yoota isaan sallameen irraa tokko maqaa dhahee jechuudha achitti laaqana godhattanii moo hin godhanne jeen eeyyee laaqana godhanne anatuun godhee jeen eenyutu saanaa itti nyaattan san dhiqee jennaan abalutu dhiqee jeen nama biraa maqaa dhahee ammas saahibban isaa san keessaa jechuudha ammas qaadiin kun irra deebi'ee gaafatee nyaata hoggaanii fi dalagattan alatti dalagattan moo kushiinaa keessatti dalagattanii jeen gurbaan kunis lakki kaleessa ni oowwa ture kushiinatti hin dalaganne alatti dalagannee jeen hayyee jee haasa hanga kana eegarraa fudhatee booda hiriyoota isaa sallamman keessaa tokko waame ammallee isa kana kophaa kaahee ammallee isa kana irra deebihee kaleessa zuhurii eenyutu isin salaachisee jennaan abaluun nu salaachisee jeen insa inni jeessanii wajjin wal dhaba jechuu ammallee nyaata godhattanii godhannee jirra eenyutu nyaata godhe abaluutuun godhe jeen isa inni jeessan ammallee wal dhaba jechuu eenyutu saanaa itti nyaattan dhiqee jennaan anatu dhiqee jeen ammallee dubbii wal faalleessitee jirti isa sadaffaatis waamee akkuma kana gaggaafatee sadeen isaaniitu afaan isaanii wal dhaban yeroo kanatti jara kana ammallee gara biratti naqee gurbaa isa amma shakkamaa sawwaame hiriyootan kan keetis kijiboodha ragaa kijibaas baha waan ta'eef wanni ati jettee fi isaan jawwaladda ani amma isaan gara mana hidhatti ergeetan jira ati ammoo gara amiira gara mootii biyyattiin si ergaa jeen si haa ajjeesu ati osoo jaartii qabduu waan badii daladdeef jecha yeroo kanatti waan nama ajaa'ibu gurbaan kunis ka'ee yaa boodhiifama naa godha wallaahi toobadheen jira itti hin deebi'u hulaa banatti agarraanumaan sheeyxaanni na wasaawwasee olitti seene toobadheen jedha je'ee ofirraa gartee kadhatu eegalee jechuudha badii ittiin shakkamee akkasumallee hiriyoottan isaa lameen dhufanii ragaa bahanii fi isa qulqulleessan san haala kanaan amanee qaadiin kunis duba badii guddaa kana kan inni dhufee ofirraa falmee of qulqulleessee ragaa nama lamallee dhiheeffatee isaanilleen akkasumatti qulqulleessanii ji'an collummaa kana fayyadamee gurbaa kana amansiise jechuudha.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurbaan tokko jaartii isaatii wajjin osoo kararra deemaa jiru namoota walitti dachanii wal lolaa jiran wahii argee gara namoota sanitti goree namoota kana gorsee aboo waliif dhiifama hin gootanii irra waliin dabartanii alaa tuhibbuuna an yaghfira Allahu lakum karabbiin isiniif dhiisuu hin feetanii waliif hin dhiiftanii jee jara kana tasgabbeessee walitti araarsee isaan gorsee eegasii biraa deeme. Jaartiin isaa tunis dhaabbatteetuma isa laalaa jirti. Jaartiin ni beettigaa jaarsi isii maal akka tahe eega san booda akkuma xiqqoo biraa deemaniin booda yaa jaarsa kiyyaa dheengadda guyyaa sadiif yeroo ati biyya hin turin san sa'aatii kan kee diimaa san gurguradhee haajamee itti fayyadamee jira dhiifama naa godhi jetteen. Itti garagalee gurbaan kun kabalaa itti gadhiisee hattitti jee arrabsee osoo ni finan gaafatiin akkamitti sa'aatii kiyya gurgurta jee akka malee itti iyye jechuudha. Isinis deebistee lakki yaaboo an sa'aatii kan keetillee hin gurgurre atiin kun amma dhiifama walii godhaa jettee irra waliif darbaa jettee nama gorsaa turte ati hagamuma akka dhiifama gootu silaaluu fi sa'aatiin kan kee harkuma kee irra jiraa jette. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warra gandaa tokko samiin irraa goggoydee yeroo dheeraadhaaf osoo roobni isaaniif hin roobin turan. Dhugaanii fi cinqamanii beelli itti dhidhihaatee mooticha isaaniitti iyyatan. Mootichi isaanii kuni dhufee haala isaanii ilaalee eegasanii warra ganda kanaa walitti qabee mariisise. Barmeela guddaa tokkoon ganda kana walakkaa dhaabaa eegasii namni hundinuu dhufee halkan aannan kubbaayyaa takka takka itti haana ani immoo ganama dhufeetan waan isin gootan ilaala jee biraa deeme. Ganama hoggaanii fi inni dhufu waan nama ajaa'ibu barmeeliin bishaaniin guutamee dhaabbata. Silaafuu kan barbaadame aannan itti guutaa ja'amanii maaliif bishaan barmeelii kanatti guutarre waan nama ajaa'ibu namni hundinuu yaada wal fakkaataa tokko yaada. Namni tokko ka'eeti warri ganda kanaa hundinuu aannan kubbaayyaa takka takkatti naqan. Eega san booda aannan kun guddaadha. Ani immoo yoonifiin bishaan kubbaayyaa takka aannan kanatti dabala. Dhadhama aannan kanaatti hin jejjiirtu keessallee hin beeksisu homaa hin gootu jee dhufee bishaan kubbaayyaa takka qabatee aannan kanatti dabala. Namni sunis akkana godha haala kanaan namni hundinuu barmeelii kana bishaaniin guutanii bulchanii jechuudha. Bu'aan dalagaa isaanii tunis beelan halaakamanii dhumuu taatee jechuudha. Ati amma nama bakka aannanii san bishaan barmeeliitti qicusan keessa ni jirta laata. Gaafa hawaasaaf gargaarsi walitti qabamu yooni fi ani birriin xiqqoon xiyatuni maallaqa guddaa hawaasni walitti qabu kana keessa hoo buutee somaa hin gootu joo bu'uu maattes maal hirrifti jettee yaadde bakka aannanii san bishaan barmeeliitti qicaa jirtaa jechuudha. Akkasumallee gama biraatiin yooni fi ustaazonni sheekonni guutanii jiranii an diinii baradhee diinii kana nama barsiisuu yookaan nama biraa diinii kanatti waamuudhaaf homaaf hin dabalu homaaf illee hin hir'isu jettee yaadde bakka aannanii san bishaan barmeeliitti qicaa jirtaa jechuudha.